Oromia. Stop. Land grabbing. In Ethiopia. Stop. Financing. Ethiopia regime. Norway. Stop. Financing. Ethiopia regime. Norway. Stop. Financing. Ethiopia regime. Ethiopia regime. Stop. Killing. Our people. Ethiopia regime. Stop. Killing. Our people. Ethiopia regime. Stop. Arresting. Murdering. Torturing. Our people. Stop. Oromo. Struggle. Oromia shall be free. Oromia shall be free. We need freedom. No justice. In Ethiopia. No justice. Yadabatu. Kote bulan. Lafasarra. Bukisun. Yadabatu. Bakale Garban. Nuf. Agadibamu. We need freedom. Justice for Oromo. Ajechan. Umata Kenyara. Yadabatu. Kote bulan. Lafasarra. Bukisun. Yadabatu. Justice for Oromo. Strongly protest brutal killing exercised by TPLF. We need freedom. We need justice. There is no justice in Ethiopia. There is no freedom in Ethiopia. Ethiopia regime is a fascist. Ethiopia regime is a fascist. Ethiopia regime is a mafia group. We need justice. We need freedom. Financing. Ethiopian dictatorial regime. Norway. Demand. The immediate release of Oromo prisoners. Of Ethiopia. Norway. Condemn the killing. Arresting. Torturing. Innocent. Oromo prisoners. In Ethiopia. Ethiopia regime. Stop. Killing. Oromo children. Ethiopia regime. Stop. Killing. Oromo farmers. We need justice in Ethiopia. Free Bakale Garba. Free all Oromo prisoners in Ethiopia. We need freedom. Stop. Killing. Arresting. Torturing. Innocent. Oromo people. Killing. Does not stop. Oromo struggle. Oromia shall be free. No freedom in Ethiopia. We need freedom in Ethiopia. Stop. Norway. Stop. Financing. Ethiopia regime. Norway. Stop. Financing. Dictatorial regime. Ethiopia. Dictatorial regime. We need democracy. We need freedom. We fight for justice. We Oromos strongly protest the brutal killing exercised by TPLF. We are against
Kana lagamit. Lafti Oromoo. Kan Oromooti. Barataan. Mirgisa. Haegamu. Barattoonni Oromoo. Mirgisaani. Haegamu. Finfinneen. Kan keenya. Kan Oromooti. Kan eenyuyyuu miti. Mirgi keenya. Haegamu. Stop killing Oromo students. Stop land grabbing. Norway. Stop. Supporting. Ethiopian regime. Oromia shall be free. Killing Oromo never stop. The Oromo struggle. Free. Bakkala Garba. Free. Olbana Lalisa. Financing. Ethiopian dictatorial regime. Norway. Demand. Zaimiriam. Release of Oromo prisoners. Of Ethiopia. Norway. Condemning. The killing. Arresting. Torturing. Innocent. Oromo prisoners. Ethiopia. Norway. Condemning. Annura Oromiyaati. Barattoota ajjeesuun dhaabbatu. Gaaffiin barattoota gaaffii uummataati. Ijoollee ajjeesuun dhaabbatu. Gaaffiin keenya. Mirgi keenya. Haegamu. Mootummaa wayyaanee. Ajjeesaadha. Mootummaa wayyaanee. Barattoota. Mana barumsaarraa ari'uun dhaabbatu. Finfinneen Annura Oromiyaati. Gaaffiin keenya gaaffiin barattootaa gaaffii uummataati. Ethiopian regime. Stop. Killing. Oromo children. Ethiopian regime. Stop. Killing. Oromo farmers. Norway. Demand. Zaimiriam. Release of Oromo prisoners. Of Ethiopia. Free. All Oromo prisoners. Free. All Oromo prisoners. Free. All Oromo prisoners. Justice. No justice. In Ethiopia. No democracy. In Ethiopia. No freedom. In Ethiopia. Norway. EU. USA. Stop. Financing. The killer. Stop. Har'a kaayyoo maaliitiif asitti hiriira kan baatan? Kaayyoo hiriira baanee fi ajjechaan yaani keessa jiru. Daran akkuma cimaa waan ta'eefidha. Nus immoo biyya keenya mootummaa dhabeessisuudha. Daballee magaalaa keessatti jira. Kanaan dura magaalota adda addaa Norway keessa jiran kan akka Oslo, Hammer hundumatti qopheessinee jirra. Garuu rakkoon Oromoo amma daran ittuma cimaa jira waan ta'eef nus immoo magaalaa Yookiin Mee mootummaan Norwee maal akka godhu barbaaddu? Mootummaan Norweedhaa waliidhaan gargaaraa jira. Mootummaa Itoophiyaa kana Gurriin sun deebisee uummata keenya fixaa jira waan ta'eefidha. Gurrii sana faayinaansii gochuu yookiin immoo gargaaruu dhiisu dhaabu jennee gaafachaa jirra. Duraan dursee maqaa keenyu maal jedhu? Mee kaayyoo maaliitiif har'a kaasitti wal qabamta? Kaayyoon hiriira kanaa waa'ee amnistii ilaalchiseeti. Wayyaanee badhaafachuu fi amnistiin waan inni baasisuni akka xiqqoo ta'e uummanni Oromoo biyya keessatti hidhamaa jiranii baay'ee miliyoonaan kan lakkaa'amu. Fi wayyaanee kan inni badhaafamu. Mee hiriira kana eenyutti rakkoo kana eenyutti ibsachuu jirtu? Addunyaa guutuu kan nagaan. Mee egaa hiriirri kun kan adeemsifame biyya Norwee keessatti akka Norweetti mootummaan Norwee maal akka uummata Oromootti godhu barbaada? Uummata Oromoodhaaf kan inni godhu kan feenu akka inni gargaarsa mootummaa wayyaaneef kennu sanarraa dhaabu akka
akka inni mootummaa ajjeessaa ta'e akka inni mootummaa barattoota isaan hin baranne akka isaan jireenya hin jiraanne qotee bultootas maasii isaarraa akka inni buqqisu kana hundaa nama godhu kan akka inni gargaarre gaaffiin keenya. Maqaan keenya ani maqaan kiyya gammachuu Fayyisaa Tolaa jedhama. Mee duraan dursee maqaa keenyaa jiru? Ani maqaan kiyya gammachuu Fayyisaa Tolaa jedhama. Kan hin jiraadhu Torondaayimi. Kan hin ka'e kaleessa galgala ka'ee aga asii dhufee kanarratti hirmaachuuf. Hiriira kanarratti hirmaachuuf aga kana fayyadamee dhufe. Mee kaayyoon hiriira kanaa maali? Kaayyoon hiriira kanaa maaliif ta'e uummata keenya irratti rakkoo guddaa barattoota irratti uummata Oromoo irratti du'aa fi ajjechaa fi namoonni baay'ee akkanaan rakkoo irra jiran namoota baay'eetu mana hidhaatti rakkachaa jira. Kanaaf uummata nuuskii kana beeksisuudhaan mirgi keenya biyyatti akka eegamu uummati biyya kanaallee beekanii rakkoo keenya illee akka nu gargaaranii rakkoo keenya akka nu barsiisuuf fi uummata Oromoo bira akka dhaabbannu barsiisuu jira. Mee mootummaan Noorwee maal akka uummata Oromootiif godhu barbaaddu? Mootummaan Noorwee akka mootummaa Itoophiyaa wajjin waliigalee akka inni mootummaa ajjeechaa uummata Oromoo fixaa jiru kana akka inni qarqaaree uummata keenya akka hin fixnee fi beeksisnee akka irraa inni waan inni qarqaarsa godhuuf mootummaa Itoophiyaaf mootummaa Wayyaaneef qarqaarsa godhu sana akka irraa dhaabuu fi akka beeksisuuf tattaafachaa jirra jechuudha. Oi. Duraan dursee maqaa kennaa jiru? Mee guyyaa har'aa kana maaliif dhuftan? Guyyaa har'aa kana hiriira guddaatu jira. Hiriira nagaa sabni keenya ajjeefamaa jira. Saba keenyaaf mormachuuf bahe. Mee egaa saba keetiif mormachuuf baate saba keetirra maaltu gahaa jira? Dararamni gahaa jira, ajjeefamni gahaa jira, mootummaan Wayyaanee ajjeesaa jira saba kiyya. Kanaafuu saba kiyyaaf falmachuuf bahe. Hiriira kana eenyuun dhageessuuf baate? Hiriira kana mootummaan Noorweef dhageessisuu bahe. Mootummaan addunyaallee miidiyaa argate akka ilaalee mootummaan addunyaallee gargaarsa mootummaa Itoophiyaa akka hin goone kana falmachuuf bahe. Stop supporting the dictator Ethiopian regime. Coming and to be with us. Our people, the Oromo, and also our organization, the Oromo Liberation Organization, has great admiration and respect for the peace-loving Norwegian people and government. We greatly appreciate and thankful for their standing and supporting the Oromo people and sympathy and generosity to Oromo refuge and asylum seekers for many years. Today there are several details reports by human rights organizations and others about the violation of the fundamental human rights such as freedom of press, freedom of movement, freedom of assembly and freedom of association, specifically in Oromia and generally in Ethiopia. It is our belief that the Norwegian government, the Norwegian NGO, human rights advocates and research institutes on conflicts can easily obtain sufficient information in this burning humanitarian and human rights issues in Ethiopia. TPLF, Tigrayan People Liberation Front, led government in Ethiopia since coming to the power about 23 years ago has committed gross human rights violation on Oromos and other people in Ethiopia. This human rights violation includes mass massacre, extrajudicial killings, arbitrary arrest, torture, and displacement and forced conscription, and non-ending wars on political opponents serious and its neighbors. Message. I will read it over again and I will scan it and share it with my political colleagues.